ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ ከነ ኢልማ ከነ ሀፉረ ቁልቁሉ waaqayyo tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። addunyaa kun osoo uumameen duratti galateeffannaa amalummaa keerraa burquun samii irratti galateeffamaa kan turte barootan boodhattis immoo uumamtoota jalqabaa kan ta'an ergamootaa fi dhala namaa galateeffannaa keetiif kan uumte yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa yaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu ulfinni fi galanni siif haa ta'u jedha Waaqayyoon galateeffadha. jalqaba irratti kabajamoo abbaa keenyaa malaaka gannet luba balaachoo aydaanyoo bulchaa mana kiristaanaa kanaa akkasumas malaaka yoot luba Abrahaam Ayyele bulchaa mana kiristaanaa ምዕራፈ ቅዱሳን ጉቶ ለሞ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ keenyaa barsiisaa luba Taaddasee lallabaa wangeelaa mana kiristaanaa kana akkasumas tajaajila mana kiristaanaa Caancoo Waaqaa abbaa abbootiin koo luboonni obboloonni daaqonoonni hayyoonni mana kiristaanaa abbootiin harmooliin daa'imman dabalatee hundumti keessan iyyuu maatiin Waaqayyoo nagaa Waaqayyootiin akkamiyyoo nageessanii akkamiin turtan akkamiin dhuftanii galata Waaqayyoo akka jennuuf qooqa keenya kan nuuf saaqee addunyaa cubbuun itti baay'atu keessas immoo nu filatee mana isaa dirree qulqullaa kan irratti guyyaa irraa kana walitti qabamnee eebba fi sugasaa akka argannu kan nu taasisee maqaan Waaqayyoo kan ulfaatee fi kan galatamee nuuf haa ta'u meelil jedha Waaqayyoon galateeffadha. እናቱ እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም ከፍጥረት ሁሉ በላይ ከልጇ ከወዳጇ በታች ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። አመስግኗት እናታችን። ቁልቁሎን ገምቶኒ ወሬ ገምቶኒ ቶሎኒስ akka kennaa fi kabaja Waaqayyoo biraa qabanitti maqaan isaanii kan ulfaate nuuf haa ta'u qulqulloota Waaqayyoon galateeffadha አመስግኑ። እንኳን አደረሳችሁ እልል ብላችሁ አመስግኑት እግዚአብሔርን አመስግኑት። ደገሰኒን ገይ Waaqayyoon arjummaaf jaalala isaa nuuf baay'isee guyyootan jijjiiree waggootas kan jijjiiru guyyaa irraa kana eebba isaa akka qoodannuuf akkasumas immoo ayyaana waggaa qulqulleetti Sillaasee akka kabajnuuf mana isaatti walitti nu qabee irraa ammas meelil jedhaatii Waaqayyoon galateeffadha. እንግዲህ ለጥቂት ደቂቃ እንማማራለን። አስተማሪ የሆነው ቅዱስ እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን የእርሱ መልካም ፍቃድ ይሁንልን። egaa daqiiqa muraasa waliin baranna barumsa guyyaa irraa Waaqayyoon nu barsiisaa gidduu keenyatti argamee immoo akka inni nu barsiisu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. barumsa keenya mata duree kan godhannu kutaa kitaaba qulqulluu keessaa dhugumatti Waaqayyoof wanti dadhabamu jiraayi jedha mata dureen barumsa keenyaa. seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 9 Waaqayyoo argamuudha. waa'ee dubbii kanaatiif maqaan Waaqayyoo kan ulfaatee fi kan galatame nuuf haa ta'u. egaa jecha kana kan dubbatee uumamtoota maraa kan ta'e samii fi lafa kana kan uume uumamtoota keessa jiran hundumaa isaaniitis immoo gara hin jirre gara jireenyatti kan fide sooraa jiraachisaa dhala namaa kan ta'e akkasumas immoo galateeffannaadhaaf ergamoota fi dhala namaa uume dhalli namaa fakkeenyaa fi bifa isaatiin uumame kun immoo gaafa inni dogongoru nama ta'ee nama fayyisuudhaaf kan jaalate Waaqayyo gooftaa keenyadha. meelil jedhaatii Waaqa kana galateeffadha. anas galateeffadha. egaa kan itti dubbatame immoo Waaqayyo wajjin jaalallee Waaqayyo kan immoo Waaqayyo wajjin jireenya isaa kan taasifate bara isaa guutuu jireenya isaa Waaqayyo wajjin kan taasifate abbaa keenya Abrahaamitti Waaqayyoon dubbii kana dubbateera. akkuma seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irratti dubbisnu Abrahaam abbaa isaa Taaraa jedhamu irraa dhalateera. Taaraa namni jedhamu kun ijoollee 3 qaba ture. isaanis immoo Abrahaam nama jedhamu, Nikoor nama jedhamuu fi Anaan nama jedhamu tokko qaba ture. Anaan jechuun abbaa Lootfaa jechaadha. egaa nama qajeela sana kan argamsiise Abrahaam illee yeroo godaanatu isa wajjin ba'aatii kan ture isaan kana ijoollee 3 qaba ture jechaadha. Taaraa kan jedhamu kun egaa seenaa irratti akkuma beeknu Taaraa namni jedhamu kun waaqa tolfamaa tolchee gabaatti baasee gurguraa nama tureedha. bara san keessatti waaqa jedheetoo muka tolfamaa
kan hojoo ija qabuu nagarre gurra qabaates kan hin dhageenye akkuma abbaan keenya Daawit faarfannaa 135 irratti dubbate jechaadha. Ija soo qabuu kan hin agarre gurra soo qabuus kan hin dhageenye harka soo qabuus kan qaqqabachuu hin dandeenye waaqa akkasii waaqa tolfamaa ta'e kana gurguramaa tureera. Booda irratti garuu abbaa keenya Abrahaam isa Waaqayyoon jaalatee jalqabumarraayyuu amantii dhugaa barbaachutti ka'e kanaan Waaqayyoon amma ciisaa ibsutti akkasittiin turaniiru. Booda irratti abbaan keenya Abrahaam waaqa isaa isa dhugaa kan ta'e waan baay'ee keessa darbee barbaaduudhaaf ba'eera. Jalqaba irratti waaqa tolfamaa kana gabaatti gurguruu ba'eetu waaqni kun isa beelofnaan na nyaachisittiin jedhe waaqa amantii waan ta'eef hin danda'u. Na waasis jennaan ta'uu dide. Eega kana hundumaa gochuu baatte mee na taphachiisi immoo jennaanis muuka'ee ture waan ta'eef kanas gaafannaan homaa raawwachuu dide. Booda irratti akka inni waaqa hin taane bareetu Abrahaam nama waaqayyoo kan ta'e waaqayyoo yaada isaa isa keessa kan bulche amantii dhugaa kan ta'ee fi waaqni dhugaan eenyu akka ta'e barbaaduudhaaf jalqaba irratti sadarkaa jalqabaatti kan taasise waaqa tolfamaa gabaa qabatee ba'e sana achumatti caccabsee burkuteesse mee jiljaalaati waaqayyoon galateeffadha. Bara keenya keessattis namoonni waaqa tolfamaa waaqessan waaqa tolfamaa manatti qabatanii jiraatan yoo jiraate burkuteessanii barbadeessuun barbaachisaadha. Yaada waaqayyoo irraa adda nu baasu haala garaagaraatiin jireenya keenya keessatti waaqayyo wajjin kan walitti nu buusu baay'een keenya waaqa tolfamaa kan nuti ta'e waaqayyoo irraa kan adda nu baase haala garaagaraatiin deemsa waaqayyoon gammachiisu deemurraa duubatti kan nu deebisu yeroo hundumaayyuu waaqayyoodhaaf akka mijanne kan nu taasise sakaaletoo mana keenyatti kan nu hambise gara waaqa keenyaa gara mana waaqayyootti akka hin dhufneef kan nu hidhe waaqa tolfamaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Kallattii isaa karaa garaagaraa haa ta'u malee haalli isaa haala garaagaraa haa ta'u malee wantoonni baay'een isaanii seexanarraa jalqabee akkasumas waaqa tolfamaa manatti kan waaqessan baay'een isaanii aangoo isaanii waaqa tolfamaa kan itti ta'e baay'een isaanii qabeenyi isaanii waaqa tolfamaa kan itti ta'e baay'een isaanii akkasumas miidhaginni isaanii wantoonni biyya lafaa irratti qaban gara Kiristoos akka hin dhufne kan isaan taasise baay'eetu jiru. Kanaaf akka abbaa keenya Abrahaam waaqa tolfamaa gara waaqayyootti akka hin dhufne gara mana kiristaanaa dhufneetoo dubbii isaa akka hin baranne wantoota gufuu nuti ta'an kana caccabsanii balleessuun barbaachisaadha. Abrahaam kana godheetu gara waaqa dhugaa barbaachuutti ba'e. Gaafa ba'u kanas wantoota humna qabu jedhamee yaadamu haala garaagaraatiin wantoota baay'ee yaaliidhaan kuni waaqa ta'innaa jedhee barbaadee tureera. Humna kan qabu jedhamee kan yaadamu fakkeenyaaf abidda yoo fudhanne abiddi as yoo ka'e gaara kana hundumaa barbadeessee ba'a waan ta'eef tarii waaqa ta'innaa laata jedheera. Gaarri isa daangessa garuu bishaan isa balleessa. Bishaanis jennaan akkasiis hin ta'u kan daangeffamuudha. Booda irratti aduudhas jedheera. Aduus yoo laalu aduun ganama baatee galgala lixxi waaqni immaa kan mul'atee baduu miti jedhe. Kana booda irratti amlaaka tsaayi tanaa babanni yaa waaqa aduu kana uumte natti dubbadhu jechuudhaan gara waaqa isaa dhugaa barbaadutti ba'e. Seera uumamaa boqonnaa 12 hanga 18 dhumaatti gaafa dubbisnu seenaa abbaa keenya Abrahaam abbaa jalqabaa kan ta'e abbaa qulqulluu kana arganna. Asirratti waaqayyoon gaafa waaqa aduu kana uumte natti dubbadhu ittiin jedhu waaqni isaatis isatti dubbachuu jaalate. Kanaafis immoo akkuma seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa jalqabnee dubbisnu waaqayyoon Abrahaam waametu Abrahaam gara ani biyya sitti agarsiisutti deemi maatii kee firoottan kee gosa kee biyya kee dhiisiti gara biyya sitti agarsiisu kanatti deemi isaan jedhe. Asirratti amantii Abrahaam hubadhaa. Abrahaam waaqayyoon yeroo itti dubbatu amantii guutuudhaan waaqa isaa dhaggeeffate. Waaqayyoon gaafa nutti dubbatu amantii guutuudhaan dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Namni baay'een keenya waaqayyoon gaafa nutti dubbatu amantiin hin dhageenyu. Namni amantiidhaan yoo hin dhageenye immoo fayyuu hin danda'u. Akkuma qulqullichi Phaawulos dubbatu dubbii sagalee waaqayyoo isaanitti dubbatame amantiidhaan waan hin fudhanneef amantiidhaan waan hin dhageenyeef fayyinaaf ga'uu hin dandeenye. Akka inni jedhe nutis immoo bara keenya keessatti waaqayyoon karaa tokkos karaa biraa lallaba isaatiin kallattii garaagaraatiin abboota irra bulee gaafa nutti dubbatu dubbii isaa amantiidhaan dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Abrahaam garuu gonkumaa shakkina ture. Waaqa isaa duukaa ba'e. Biyya inni ture keessa gosoota isaa maatii isaa keessa akkasumas iddoo itti tolee jiraatu sana keessa nama waggaa 75 ta'eetoo ilaala. Nama waggaa 75 jechuun bara namni baay'ee gara dadhabbinaatti deemu akkasumas immoo bara sana keessatti haalli mijataa yookaan immoo wantoonni isaa guutee mijatee jiraachuu barbaada malee waaqa isaa duukaa gara hin beeknetti gara iddoo hin beeknetti lafa gara haaraa ta'etti
karaan irraa gara Kanaanitti Waaqayyoon gaafa isa waamu inni garuu tole jedheetu waamicha Waaqayyoo dhaga'ee ba'e. Waaqayyoonis immoo gara sanatti akka saba baasee boodatti abbaa saba baay'ee akka isa taasisu akkasumas immoo dhaloonni isaa akka urjii samiirratii fi akkasumas akka cirracha galaanatti hambaa jedheera. Waaqayyoon Abrahaamin mee ba'i ilaalii gara urjii samiitti ilaalii urjiiwwan samii kana lakkaa'uu kan dandeessoo taate ilaalii lakkaa'i isaan jedheera. Anis akkanumattan saba kee baay'isaa maatii kee ijoollee kee nan baay'isa isaan jedheera. Kanaafidha ijoolleen Waaqayyoo saba Waaqayyoo kan ta'an hundum isaanii ijoollee Abrahaam jedhamanii beekamu. Amantii dhugaa kanarratti kan ijaaraman waan ta'eef Waaqa inni Waaqa aduu kanarratti dubbadhu ta'u waaqummaa isaa amanee ta'u amantii guutuudhaan ba'ee qabatee ba'e sana jireenya isaa kan taasifate sanaan Waaqa kanatti amanee kan jiraatu hundumtuu ijoollee Abrahaam jedhamu. Egaa inni akkasitti ba'e Waaqayyoonis immoo maatii isaa akkasumas ijoollee isaa akka urjii samiitti akka isaaf baay'isu akka cirracha galaanarraa akka isaaf baay'isu waadaa isaaf gale. Abrahaam nama amma kanaa ta'eetu amantii guutuudhaan jecha Waaqayyoo kana fudhachaa ture. Haala garaa garaatiin jireenya isaa keessattis immoo waan Waaqayyoo wajjin isa jiraachisu dubbii Waaqayyoon itti dubbatu jireenya isaa keessatti amantii guutuudhaan gaafa ba'i jedhamu tole jedhee ba'uudhaan gaafa waan kana raawwadhu jedhamu tole jedhee raawwachuudhaan jireenya isaa guutuu amantiidhaan Waaqa isaa wajjin ture. Egaa Abrahaam haala kanaan eega ture boodatti jireenya isaa keessattis wantoonni baay'een isaa isa mudachaa turaniiru. Ba'i gaafa jedhamu callisee ba'eera. Akkuma kitaaba irratti dubbisnu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosis wangeela Maatewos boqonnaa 10:37 irratti gaafa dubbisnu ana caalaa abbaa fi haadha isaa kan jaalatu yoo jiraate anaaf hin ta'u. Ana caalaa ilma isaa dhiiraa akkasumas dubartii kan jaalatu yoo jiraate inni anaaf hin ta'u. Kan na hordofuu barbaadu yoo jiraate inni fannoo koo baatee na duukaa haa bu'u akka inni jedhe. Abrahaam waa'een qabeenya inni qabu waa'een gosti inni keessa jiraatu waa'een maatii isaa waa'een biyya isaa osoo yaaddessin Waaqayyoo duukaa bu'uun akka inni caalu Waaqayyoo duukaa bu'uun deemsi isaa jireenya bara baraa akka inni ta'e hubatee Waaqayyoo duukaa bu'eera. Gooftaan keenya ammas dabalee wangeela Maatewos boqonnaa 19:29 irratti namni maatii isaa dhiisee ta'u haadha isaa abbaa isaa ilma isaa dhiiraa akkasumas dubartii akkasumas qabeenya inni qabu hundumaa dhiisee kan na duukaa bu'e dachaa 100 godhee nan kennaafi akkasumas immoo jireenya bara baraa argata jedhee ture. Namni waan biyya lafaa irratti isa harkisu hundumaa dhiisee gara Waaqayyootti dhufuun barbaachisaadha. Hubadhaa yaa saba Waaqayyoo wantoonni baay'een akka gara Waaqayyootti hin deemne kan nu taasisan yoo jiraatan deemsa Waaqayyoo wajjin jiraachuudhaaf gufuu kan nuti ta'an yoo jiraatan sana dhiisnee gara Waaqayyootti dhufuun barbaachisaadha. Gara Waaqayyootti yoo dhufne jireenya arganna waan ta'eef gara Waaqayyootti dhufuun jireenya bara baraa gammachuu bara baraa nuuf kenna waan ta'eef gammachuu eenyumtuu nu jalaa fudhachuu hin dandeenye gammachuu gooftaa kan ta'e bara baraaf gammachuu gooftatti galii kan jedhamu sanaaf nama geessisa bara baraaf nama jiraachisa. Abrahaam garuu akkuma Waaqni isaan jedhetti ba'eera. Egaa ba'ee boodattis immoo wantoonni baay'een isa mudataniiru karaa isaanii irratti qorumsa baay'ees dabarseera. Haadha manaa isaa Saaraa wajjin mucaa osoo hin argatiin bara baay'eef tureera. Abrahaamiif garuu waan dhangalame daa'imni kee yookaan immoo ijoolleen kee akka urjii samii ni baay'atu kan jedhu ture. Dhalli dhala isaarraa argamu maatiin isarraa argamu amantoonni isarraa argaman ganaayyuu akka urjii samiitti kan hin lakkaawwamne ta'uu jedhamee ture. Abrahaam garuu umrii isaa guutuyyuu Waaqayyoorraa osoo daa'ima hin argatiin tureera. Waaqayyoon garuu yeroo garaa garaatti waadaa isaaf galeera. Waadaa kanas eeggachaa ture amantii guutuudhaan ilaala. Osoo gaa'ila isaanii keessatti hiikoon tokko san mudatiin Saaraa wajjin jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf amma umrii isaa waggaa 100 ta'utti ilaala. Amantiidhaan waggaa 100 guutuu Waaqayyoo abdatanii jiraachuun amma akka hin ulfaatu. Baay'een keenya yeroo ammaa kanatti sababii gaa'ila keessatti daa'ima argachuun dadhabameef Waaqayyoo waan firii ittiin gammadan daa'ima isaaniif laanneef namoonni baay'een gaa'ila isaanii yeroo hiikan agarra. Waaqayyoo yeroo gaddisiisan akkasumas gara Waaqa tolfamaatti yeroo isaan deeman waan Waaqayyoon hin jaalanne yeroo isaan raawwatan agarra. Waaqayyoon garuu gaafa daa'ima nu dhoowwatu akkasumas gaafa nuuf kennuufis sababa qaba. Sababa Waaqayyoo kana eeggachuunii fi guyyaa isaanii eeggatanii eebbifamuun immoo hunduma keenya irraa kan eeggamudha. Kanaaf isaan kun amantiidhaan eeggachaa turan. Ati daa'ima dhabdee siniikaa yookaan immoo ati daa'ima argachuu hin dandeessu jedhanii walii kutti hin deemne amantiidhaan Waaqa isaanii eeggatan. Waaqni isaan
amanatan kun waaqa abdatamuu danda'u waaqa amanamaa ta'uusaa amananii waan ba'anii fi waan kana amantiidhaan eeggachuun isaan irraa akkasina ture. Egaa Waaqayyoon amma kanatti eeggataniiru. Akkasumas immoo Abrahaamiif Waaqayyoon waadaa garaa garaa kenneera. Ijoollee isaa akka baay'isu akkasumas immoo saboota isaa kan ta'an akkuma kitaaba kana irratti dubbisnu jechuudha. Keessattuu boqonnaa 17 irratti gaafa dubbisnu Waaqayyoon deebi'ee waadaa isaaf galeera. Akkasumas immoo gidduu isaaniitti mallattoo taasisee jira. Bara sanatti ijoolleen dhiirotaa akka isaan dhagna qabatan dhagna qabaan mallattoo ijoollee Waaqayyoo ta'uu akka inni ture kitaaba irratti ni dubbisna. Waaqayyoonis ijoollee isaanii ijoollee dhiirotaa kan ta'an akka isaan dhagna qabatan kanaanis ijoollee Waaqayyoo ta'uu isaanii akka isaaniif laatame bara kakuu abbaa keenyaa Abrahaamiif laatamee ture. Egaa kan irraa jalqabee dhagna qabaan dhiirotaa akka ijoollee Waaqayyoo ta'utti kan tajaajilu sanaanis saboota Waaqayyoo kan jedhaman dhagna kan qabatanii fi Ahzaabii kan jedhaman yookaan immoo Ormoota kan jedhaman dhagna kan hin qabanne turan. Mallattoon kun amma kakuu haaraan dhufee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mallattoo jireenya bara baraatti nama galchuu danda'u namni bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa yoo dhalate malee gara mootummaa kootti galuu hin danda'u jedhee hanga cuuphaadhaan bakka buusutti kittaannan yookaan immoo dhagna qabaan dhiirotaa bara kakuu moofaa keessatti mallattoo ijoollee Waaqayyoo ta'uu ture. Bara kakuu haaraatti garuu inni kun cuuphaadhaan bakka bu'ee jira. Inni kun cuuphaadhaan bakka bu'ee jira. Dhagna qabaan bara kakuu moofaa keessatti raawwatamaa ture. Akka amaleeffannaatti akka barteetti raawwatamaati jira malee mallattoo fayyinaati miti bara kakuu haaraa keessatti. Waa'ee kanaatis qulqullichi Phaawulos bara kakuu moofaa keessatti warreen seera keessa turanii fi Yihuudoota keessa adda kan ta'an amma gara kiristaanummaatti kan dhufan jarraa jalqabaa irratti yeroo barsiisu dhagna qabachuu fi dhiisuun waa'ee dubbii fayyinaa wajjin walitti hin dhufu isaanin jedhee seera isaanii akka qabatanitti warri qabatan akka jiraatan warri haaraa ta'an garuu seera sanaaf akka isaan dirqisiifamuu hin qabne adda baasetoo isaan ittiin barsiise ture. Egaa Abrahaamiif kun laatame. Abrahaam kana hundumaa qabatee sirna Waaqayyoon isaaf tume sana qabatee hanga dhumaatitti jabaatee jiraata ture. Egaa Abrahaam amma nama umrii isaa waggaa 99 ta'utti daa'imman qabu laala amma akka ulfaatu. Amma ulfaatu akka inni ta'e nuti har'a namoonni gaa'ela gaggeeffatanii waggaa tokko waggaa lama yoo turan iyyuu hammam akka itti dhiphatan maatiin isaanii firoottan isaanii maal ta'an jedhaniitu akka isaan yaadaan ilaala. Isaan garuu amma waggaa 99 ta'utti meeqan siniin jedhe waggaa meeqan siniin jedhe waggaa 99 guutuu jechaadha daa'ima sun argatiin turan. Egaa Waaqayyoon isaan daawwachuu jaalate barri isaa yeroo ga'u Abrahaam egaa Waaqni isa waamee ba'ee boodatti iddoo deeme hundumattuu Waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessa tureera. Aarsaa inni dhiyeessa ture sana keessa yeroo hundumaa dunkaana dhaabee keessummoota simachaa ture. Dhugaadhaan kan nama ajaa'ibu nama qabeenya qabu waan ta'eef Waaqayyoon isa eebbiseera waan ta'eef qabeenya isaatiin Waaqa isaa galateeffachuudhaaf keessummoota simachaa ture. Egaa yeroo hundumaayyuu keessummoota simachaa karaa guddaa irratti dunkaana dhaabee ta'u namoonni baarraas kibbaas dhihaayis akkasumas immoo kallattii afran irraa dhufan hundumti isaaniiyyuu gara sanatti goranii nyaatanii dhuganii dabarsaa ture. Nama akkanaa Waaqayyoon bara keenyattis nuuf haa baay'isu. Egaa Abrahaam Waaqayyoon akka jaalatutti keessummaa simachaa ture. Keessummaa Abrahaam jedhamee beekama. Dunkaanni isaa sunis dunkaana Abrahaam jedhamee kan beekamu bara kakuu haaraa keessatti fakkeenya haadha keenya qulqulleetti Dibroo Maaramii kan ta'edha. Dunkaana Abrahaamitti namoonni beeluu isaaniirraa akkasumas immoo dheebuu isaaniirraa kan itti baafatan akkasumas namoonni kan itti keessummeeffaman ture. Bara kakuu haaraatti immoo dunkaana Abrahaamiin kan fakkeeffamtu haadha keenya qulqulleetti Dibroo Maaramiirraa uumamtoota maraa kan ta'e gooftaan keenya fayyisaan keenya ishee keessatti keessummeeffameerati. Akkasumas nyaata fi dhugaatii bara baraa kan ta'e gooftaan keenya isheerraa argameerati. Haadhi keenya qulqulleettiin Dibroo Maaram dunkaana Abrahaamiin fakkeeffamti. Meelil jedhaati haadha keenya illee galateeffadhaa ta'uudha. Egaa Abrahaam kana gochaa ture bara isaa guutuu hojii inni raawwatu kanaan qajeelummaatti lakkaa'amee jira. Akkuma kitaaba kana irratti dubbisnu Abrahaam amantiidhaan waan isatti himame sana fudhachuu isaarraa kan ka'e kitaabni akka jedhutti seera uumamaa boqonnaa 15 irratti akka barreeffame Abrahaam amantiinsaa akka qajeelummaatti isaaf lakkaawwame jedha. Egaa Waaqayyoon jalqaba irratti Abrahaam amantiinsaa akka qajeelummaatti lakkaa'ameef jedheera. Qajeelummaadhaan eebbifamee akka inni jiraatu ta'eera. Bara kakuu haaraattis immoo qulqullichi Phaawulos dubbii kana kaasuudhaan Abrahaam amane
amantiisaas qajeelummaatti isaaf lakkaawwame jedheera. Shakkitoonni bara keenyatti jiran amantii qofa jedhaniitoo kan yeroo ammaa kanatti dhaloota dogongorsisaa jiran hojiin gaarummaa hin barbaachisu jedhanii waaqa isaanirraa wal lolaa walitti bu'aa kan jiran yeroo ammaa kanatti amantii qofa jechuudhaaf amantiin Abrahaam sun qajeelummaatti waan lakkaa'ameef nuuf amantii qofa nu barbaachisaa jedhan. Egaa yeroo sanatti qajeelummaatti lakkaa'ameef hojiinsaa Abrahaamiif qajeelummaatti akka lakkaa'amu kan taasise amanuusa qofan turre. Abrahaam amantii guutuudhaan waan hundumaa raawwachaa ture. Bayi gaafa jedhamu Waaqayyo irraa dubbii gara inni biyya sitti agarsiisutti bayi jechuun isa sana dhaggeeffachuun amantaadha. Asirraa immoo amantii isa sanaan Waaqni kun dhuguma Waaqa akka inni amaneetoo gara inni biyya itti agarsiisu sanatti deemuusaa immoo raawwiidha. Maalidha isiniin jedhee Abrahaam waan amane sana hojiitti hiika ture. Ammas immoo maatiiwwan keessarraa jalqabeetoo dhagna akka qabatan jechuun isa sana amanee fudhachuusaa amantiidha. Akkasumas immoo sana hojiitti hiikee argamuusaa immoo raawwi ture, hojii ture. Lamaansa wal qabsee kan deemu ture. Kana qofaa miti ilma isaa tokkichallee aarsanaaf dhiyeessi gaafa jedhu tole jedhee amantiidhaaf fudhate mucaasaa isa tokkichallee amma aarsa dhiyeessutti ga'e kuni amantii isaa hojiidhaan calaqqisiisu ture. Amantii isaatiin kennaa suuqa Waaqayyoo irraa argateen inni keessummoota nyaachisuusaa warreen beelaan beeluu baasuusaa akkasuma warreen dheebotan dheeba baasuusaa warreen dhukkubsatan gaafachuusaa hojii wangeelaa raawwachuusaati. Kanaaf Abrahaam amantiisaa hojiidhaan kan deeggarame ture. Qulqullichi Yaaqoobis immoo waa'ee kanaa gaafa dubbatu ergaasaa Yaaqoob boqonnaa 2:23 irraa kaasnee hanga 24 yoo ilaalle Yaaqoob amantiin Abrahaam guutuu akka taatu hojiinsaa isa gargaaraa turte jedha. Amantiinsaa maal akka taatu? Amantiinsaa guutuu akka taatuuf hojiinsaa isa gargaaraa turte jedha. Kanaaf amantiin keenya guutuu kan ta'uu danda'u akka Abrahaam kanatti hojiidha yoo deeggarameedha. Bara keenya keessattis akkuma qulqullichi Yaaqoob amantiin hojii hin qabne kan du'eedha. Akkasumas hojiin amantii hin qabnes kan du'eedha jechuudha akka inni dubbatu. Amantii hojiin agarsiisu abbaa keenya Abrahaam irraa barachuun barbaachisaadha. Deemsa keenya keessatti jireenya Waaqayyoon gammachiisu hojiidhaan agarsiisuun barbaachisaadha. Amantii qofti nama hin fayyisu, hojiin qoftis nama hin fayyisu. Lamaan isaanii walitti hidhamanii qajeelummaa Waaqayyootiin arjummaa Waaqayyootiin gara fayyina bara baraatti dabarra. Waaqayyoon jedhaa galateeffadhaa fayyina nuuf kennu. Egaa abbaan keenya Abrahaam haala kanaan eega jiraachaa ture boodatti inni keessummaa kan simatu waan ta'eef diinni immoo diiyaabiloositti irratti inaafa tureera. Bara baay'eedhaaf hojii qajeelummaa raawwachuu isaatiin hojiinsaa amantiisaa qajeelummaatti waan lakkaa'ameef irratti inaafa ture diiyaabiloos. Irraaf halkaniif guyyaa waan ta'eef gaafa nuti waan gaarii hojjennu waan gaarii gaafa argannu kan nutti inaafu diiyaabiloos diina keenya jalqabaa kan ta'e ni jira inni sun itti inaafe jedha. Gaafa kana abbaa keenya Abrahaam keessummaa isarraa hambisuudhaaf yeroo inni namoonni gara isaatti deeman karaa irratti ba'ee ofiisaa buruqseetu jechuudha diiyaabiloos. Ilaala ofiisaa buruqsee dhiigan of balleesseetu karaa irra ciise jedha. Gaafa kana namoonni baay'een isaanii kallattii afran irraayyuu gara Abrahaam dhufaa turan. Isin garam deemtu jedheetoo isaan gaafachaa ture. Gara Abrahaam deemna, gara nama gaarii sanaa, gara keessummoota simatee nyaachisu gara ubaasu sanaa deemna jedhan. Gara nama Waaqayyoo kan ta'e gara Abrahaam deemna jedhan. Yeroo kanatti Abrahaam nama durii isinitti fakkaate kiloonee dubbii isaa kana dhaga'eetoo nyaadhee dhuguudhaaf gara isaatti yeroo deemu inni garuu kanatti na buruqsee akkas na godhe isaaniin jedhe. Namoonni dhugumatti fakkaatee deebi'aa turan. Ilaala karra Waaqayyoo kan namatti dhufan baay'ee isaanii jiru. Namni gara Waaqayyootti akka hin deemneef akka dubbii fayyinaan arganneef suga bara bara akka hin arganneef namni karaa irratti namoota baay'ee mana amantaarra dhorkan jiru. Dubbii isaanii dubbii diiyaabiloos kan ta'e amantii dhugaa kan hin qabaanne haala garaagaraatiin waaqeffannaa ormoota yookaan immoo waaqa tolfamaa keessatti hidhamanii kan jiran. Tokkos diiyaabiloos haala garaagaraatiin maqaa Kiristoos akka dhufan kan isaan taasise. Kiristoos jechaati duubni isaanii garuu akka yeeyyii buttuuti jedhamee kan isaan dubbatame. Baay'een isaanii Kiristoos irraa kan nama dhoowwan. Baay'een isaanii galma keessatti kan nama hambisan. Baay'een isaanii addaraasha garaagaraa keessatti maatii Waaqayyoo hoolota Waaqayyoo hidhanii kan hambisan baay'een jiru. Gaaf kana Abrahaam irraa namoota deebisuutti ka'an. Abrahaam immoo keessummaa malee midhaan hin nyaatu ture. Ilaala amantii Abrahaam. Keessummaa simachuu isaa qofa osoo hin taane keessummaa malee midhaan hin nyaatu. Bara keenya keessatti keessummaan simannaa nuti. Keessummaa simannee nyaachisnee obaasna.
keessummaan gara mana keenyatti yoo dhufe maal goonan nuti insi mannaa gammachuudhaan moo namichi natti dhufe moo jenneetu isarratti gungumna laata of ilaaluun barbaachisaadha. Keessummaa simachuun abbaa keenya Abrahaam irraa eebba qooddachuu akkasumas Waaqayyoon waan jaalatu sana raawwachuudha. Kanaaf Abrahaam suuqa bara baraa kan ittiin argatu ta'e guyyaa sadiif walitti dhufee diiyaabiloos akka isa godhee ture. Waaqayyoon gaafa diinni diiyaabiloos barrii keenya cufu akka haaraatti jireenya keenya banuudhaaf dhufa. Waaqayyoon diiyaabiloos kana boodatti isin gatiin qabdan jedheetoo gaafa inni barrii keenya cufeetoo balbala keenya cufee akka nuti hin baane akka nuti hin galle gara Waaqayyootti akka hin deemne gammachuudhaan akka hin jiraanne gaafa inni nu taasisu Waaqayyoon Sillaaseen uuma keenya garuu barrii kan haaraa godhee banuuf dhufa. Mee Sillaasee galateeffadha hundumti keessan. Egaa guyyaa har'a kanatti Abrahaam soomiidhaan guyyaa sadiif osoo seerri isaaf hin barreeffamiin keessummaa malee midhaan hin nyaadhu jechuudhaan amma keessummaan isaa dhufutti soomiidhaan agabuu isaa guyyaa sadiif ture jedhe. Gaafa kana Sillaaseen samiirra taa'ee ni ilaala. Teessoo isaarra taa'ee ni arga waan hundumaa ni murteessa. Bara keenya keessatti wantoonni baay'een hammeenyoo raawwataman gidiraan nurratti qaqqaban hundumaayyuu Waaqayyoon teessoo isaarra taa'ee ni arga. Guyyaan itti murteessus ni jira. Kanaaf Abrahaam ni ilaale gara Abrahaam ilaale. Gara jaalallee isaa kan ta'e gara nama isaa kan ta'e gara Abrahaamitti ni ilaale. Kanaaf Sillaaseen nama fakkaatanii too dhufanii mana Abrahaamitti argaman. Meel jedhaatii Sillaaseen galateeffadha. Guyyaa har'a kanatti mana Abrahaamitti argaman. Abrahaam keessummaa eeggachaa jira. Kan inni barbaadu nama waan ta'eef Sillaaseen namaan fakkaatanitti dhufan. Maaliif jennaan yoo sanaa wal fakkaatan waaqammaa isaaniitti itti mul'atan Abrahaam fuuldura dhaabbachuu hin danda'u. Akka Museetti dubbatame eenyutu na ilaalee fuuldura dhaabbachuun hin danda'u jedhamee barreeffameerati. Kanaaf Waaqayyoon akka beeknutti nutti mul'ata. Kanaafidhaan baroota baay'ee keessatti jedhe qulqullichi Phaawulos baroota baay'ee keessatti namoonni baay'een keessummaa simachuu isaaniitiin ergamoota mana isaaniitti keessummeessaniiru jedhe. Bara kakuu keessatti Xoobitti faayii waa'ee kanaa dubbateera. Bara kakuu haaraa keessattis akkasumas Sillaaseenis immoo fakkeenya namaatiin dhufanii mana Abrahaam simachuudhaaf Abrahaam nama keessummaa simatu ta'uu isaatiif Sillaasee mana isaatti keessummeessuu danda'eera. Gaafa kana Abrahaam gammade burraaqe inni Mamree Adbabaar kan jedhamu yookaan immoo muka sana jala taa'ee keessummaa eeggachaa ture dhugaa dubbachuudhaaf ilaala. Gaafa namoota sadeen kana argu gara isaaniitti fiigee gammadee gaafa isaan dhufan isaa fuulduratti sagadee meel jedhaati Waaqayyoon galateeffadha. Sagade waaqummaa Waaqayyoodha. Sagade waaqeffannaa Sillaaseedhaaf sagade. Yeroo kanattis koottaa gara mana kootti seenaa ilaala. Yoon faara tolaadhaan si fuulduratti ilaalameera ta'e faara tolaadhaan ilaalameera yoon ta'e gara mana kootti seenaa waan nyaatamu waan dhugamu akkasumas bishaanis fidaafi akkasumas immoo ala kan jiran horii isa keessaa miidhagaa kan ta'e aarsaadhaaf kan dhiyaatu weenfanoo kan ta'e gara sanatti fidaa jechuudhaan yeroo sana bishaan fidaa jedhe. Bishaan fidan yeroo sanatti keessummaa sadiitu taa'eera waan ta'eef akka inni isaan dhiqu ta'e yeroo inni tokkicha dhiqee argamu sadeenu dhiqatanii argama. Meel jedha Waaqayyoon galateeffadha. Nama sadii kan qaban maqaa sadii kan qaban waaqummaa isaaniitiin tokko kan ta'an waan ta'aniif gargar ba'uun irra kan hin jirre waan ta'eef Abrahaam tokkicha dhiqee eeguu argamu sadeen isaanii dhiqatanii argaman. Abrahaam ammas immoo keessummaa gara mana isaatti baatee galchuudhaaf jaalate. Yeroo kanattis keessummaa tokkicha baatee yeroo galu sadeen isaaniiyyuu manatti argaman. Meel jedha Waaqayyoon galateeffadha. Galateeffadha dhugumaan. Sillaaseen tokko sadis gaafa jennu kanarraa kaaneeti lafa kaasne miti. Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu gaafa jennu akkuma kitaaba irratti barreeffame bara kakuu moofaa keessatti Waaqayyo seera uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti jalqaba dhala namaa uumuudhaaf gaafa dubbatu koottaa jechuudhaan tokkummaa isaaniitiin ilaala Sillaaseen dhala namaa akka bifaa fi fakkeenya keenyatti haa uumnu jedhan. Kanarraa kan hubannu koottaa kan jedhu suni tokko ta'uu isaanii agarsiisa. Akka bifaa fi fakkeenya keenyatti kan jedhu immoo lamaaf sanaa ol ta'uu isaa agarsiisa. Kuni meeqa akka isaan ta'an mana Abrahaamitti mul'atan namoota sadii jedhee bifa namaatiin waan mul'ataniif akkasittiin kitaabni nuuf barreesse. Kanaanis immoo tokkoon isaanii suni Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluun mana Abrahaamitti argamuudhaan Sillaasee Abrahaam yaa Abrahaamu Sillaasee jedhanii abbootiin keenya akka dubbataniif guyyaa irraa kanatti Sillaaseen mana Abrahaamitti argaman. Egaa argamanii boodas waan isaan dhufanii qabu turan waan ta'eef kallattiin isaan itti dhufanii turan
guyyaa sanatti mana Abrahaam eebbisuudhaaf Abrahaam abbaan keenya yeroo sanatti deemsa isaa keessatti wantoonni isa gaddisiisu akkasumas immoo wantoonni dhiphina isatti ta'e waan baay'een turaniiru waan ta'eef iyyuu isaan sana guutuudhaaf Waaqayyoon mana Abrahaam gidduutti mul'ate. Yeroo kanattis immoo namoonni akka hin dhumne kan ta'e suni Sillaasee uuman keenya Abrahaam gammachiisuudhaaf keessummaa hafee ture kan diinni balbalatti cufee ture sana banuufiidhaaf Sillaaseen mana isaa keessatti argame. Yeroo kanattis egaa nyaatanii dhuganiin boodatti egaa keessummeeffamanii boodatti Waaqayyoon dhala namaa fakkaatee waan itti dhufeefis immoo nyaata dhiyeessee fi waan nyaatamu waan dhugamu waan hundumaa dhiyeessee fi ture. Egaa kuni ta'ee boodatti Waaqayyoon dhumarratti waa'ee isaa ibsuuf jaalate. Maaliif akka dhufe sanatti himuu jaalate? Yeroo kanattis haadha manaasaa Saaraan godoo keessa turte waan ta'eef golgaa maggaarajaa keessa turte waan ta'eef gara keessa dunkaana ishee keessa jechaadha. Yeroo kanatti Waaqayyoon eebuu bara baraa isaanii kan ta'e waggoota dheeraadhaaf Waaqa isaanii ittiin eeggachaa kan turan jireenya isaanii keessatti ittiin qoramaatis kan turan namoonni baay'een daa'ima dhabuudhaan qoramaa kan jiran bara kana jiraachuu danda'u. Waaqayyoon dhageeffachuudhaan akkasuma amantii guutuu Waaqayyooti qabaachuudhaan garuu daa'imaan argachuu ni danda'ama. Waaqayyoon gaafa nama eebbisuudhaaf jedhu waan xiqqoodhaan nama qoruu danda'a. Tasgabbiidhaan obsanii dhaggeeffachuun garuu eebba Waaqayyoorra nama argamsiisa. Waaqayyoon eebba isaa akka nuuf kennu fedha fayyama isaa nuuf haa ta'u. Mee galateeffadha Waaqayyoon. Egaa Abrahaam yeroo kanatti Waaqayyoon maaliif akka dhufetti hime? Yeroo kana Abrahaamin Waaqayyoon gooftani akkuma durayyuu Yoosef duratti faara tolaadhaan ilaalame jedhee ture waan ta'eef kan Sillaaseen mana isaatti dhufes faara tolaadhaan ilaalamuu isaatiin waan ta'eef Waaqayyoon maaliif akka gara isaatti dhufetti himutti ka'e? Egaa amma irratti daa'imman qabdu turte bara baay'eedhaaf dhiphachaa turteetta amma garuu haati manaan kee Saaraan ni deessi jedhamee ilil jedha Waaqayyoon galateeffadha. Waggaarraa deebineetoo ni dhufna akkanumatti waggaarraas mana keetti ni argamna haadhi manaan kee Saaraanis ni deessi jechuudhaan dheebuu isaanii isa bara baraa kan ta'e waggaa 99 guutuudhaaf dheebochaa kan turan beelaa kan turan ilaala. Daa'ima dhabuun hammam akka inni namatti ulfaatu waggaa 99 guutuu egaa obsanii boodatti Waaqayyoon daa'ima isaaniif laachuudhaaf guyyaa irraa kanatti mana Abrahaamitti argame. Egaa ilaala yeroo kanatti Saaraan nama waggaa 89 inni waggaa 99 turan. Akka namaatitti saayinsiin biyya lafaa kan inni jedhu dubartiin takka waggaa 45 hanga 50 yoo dabarte daa'uu hin dandeessu jedha. Hin jedhamu hin jedhu. Ilaala saayinsiin biyya lafaatii fi dubbiin Waaqayyoo garuu walirraa kan fagaatedha. Amma kun akkamittiin ta'a jedhe Abrahaam? Akkamittiin ta'uu danda'a? Haadhi manaan koo Saaraan dulloomtee jirti. Anis taanaan nama dulloomedha nama umriin koo waggaa 99 ta'edha. Kun akkamittiin ta'uu danda'a jedhe. Waaqayyoon immoo akkas jedhe deebisee ta'u dubbii mata duree godhannee kaane sana egaa hoo silaa hoo jedhe Waaqayyoon dhugumatti Waaqayyoodhaan wanti dadhabamu jira jedhe. Waaqayyoodhaan wanti dadhabamu jira? Waaqayyoodhaan wanti dadhabamu hin jiru. Hirrina amantii keenya ta'uu danda'a malee Waaqayyoon gaara inni buqqisuu hin dandeenye tabbani nu baasuu hin dandeenye gonkumaa hin jiru. Amanaa kana laphee keessan guutuudha. Amantii yoo qabaanne Waaqayyoon waan hundumaa raawwachuu danda'a. Waaqayyoon jecha isaatiin akkas isaan jedhe Abrahaamiin. Dhugumayyuu Waaqayyoodhaan wanti dadhabamu jira isaan jedhe. Waaqayyoodhaaf immoo wanti dadhabamu hin jiru jedha. Gaafa kanatti Saaraan mana keessa teessee dubbii kana dhaga'aa turte. Isheen maggaarajaa keessa teessee dubbii Waaqayyoon Sillaaseen Abrahaamitti dubbatu kana dhaggeeffachaa turte. Jalqaba irratti ficcitiin Waaqayyoon tokkummaaf sadummaa isaatti ibsamu. Abrahaam gaafa mana isaatti simatu inni kan inni taasise haadha manaa isaa tokkummaaf sadummaa Waaqayyoo isaaf ishee ture waan ta'eef akka inni sana ibsuuf jecha haadha manaa isaatiin daakuu safara sadiin masfaraa kan jedhamu jechuudha isa sadi akka ishee safartu isa sanirraa immoo bixxillee yookaan immoo daabboo sadi caafii isaa akka fiixa isaa wal qabsiisee akka isheen hojjettu amantiidhaan yookaan immoo iccitii Sillaasee isaaf ibsamee akka isheen akkasitti hojjettee isaaf dhiyeessitu godhee ture. Ilaala Abrahaam tokko yemmuu ta'an sadi yemmuu ta'an tokkodha kan jennu kana hojiidhaan agarsiisee haadha manaatti akka isheen raawwattu godhe egaa keessummeeffamii raawwatanii boodatti
Saaraan dubbii Waaqayyoon itti dubbachaa jiru kana gaafa dhageessu mana keessa teessanii kofalte jedha. Maal jettee siniin jedhee? Kofalte. Maal jettee siniin jedhee? Kofalte. Gaafa dubbii kana dhageessu akkamittiin ani dulloomeen jira. Kana booda akkamittiin daa'ima argadheette umurii 89 siniin jedheera laala. Saayinsiin biyya lafaa fi saayinsiin Waaqayyoo garaa gara. Waaqayyoo waan hundumaa raawwachuu danda'a waan ta'eef. Kanaafiyyuu yeroo kanatti Sillaaseen immoo maal jedhan? Ishee waan mana keessa teessa kofalteef maqaan isaa Isaaqaa jedhamu jedha meelil jedha Waaqayyoon galateeffata. Isaaq yaa jedhamu jechuudhaan guyyaa irraa kanatti mucaa Isaaq jedhamu akka isaan argatan akkasumas immoo mucaan kun sanyii isaa keessa kan argamu urjii samiitiin kan fakkeeffamu akkasumas immoo cirracha galaana irraatiin kan fakkeeffamu maatiiwwan sana booda jiran hundumti isaanii dachee akka isaan guutan itti dubbatamee kan ture suni gama Isaaq argachuutiin abdiin waan isaan eeggachaa ta'uran sun isaaniif raawwatame jedha Waaqayyoon galateeffata. Sillaaseen tokko sadii ta'anii mana isaatti argamanii abbaa ilmaa hafuura qulqulluu kan jennu wangeela Maatiyoos boqonnaa 29 irratti maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu jechuun cuubuudhaan barsiisuudhaan saboota hundumaa bartu tokko taayisaa kan jedhame Sillaasee kan jennu abbaa ilmaa hafuura qulqulluu Aaboo Waldi Manfas Qidduus kan jennu jechuudha. Isa kanaan guyyaa irraa kanatti mana Abrahaamitti tokkummaaf sadummaan Sillaasee mul'ate guyyaa cuuphattis akkuma mul'ate sanatti guyyaa kanatti Yisaaq akka inni argatamu ayyaana guddaa kana kabajna. Waaqayyoon akka mana Abrahaam eebbisee mana tokkoon keenya akka nuuf eebbisuu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyoon wanti isaaf dadhabamu jira akka jedhame waan tabba isinitti ta'ee amantiidhaan jigsuun akka hin danda'amu. Waan qorumsa isinitti ta'e Waaqayyo wajjin ce'uun akka danda'amu hubannee akka ittiin jiraannu Waaqayyoon hunduma keenya nu haa gargaaru. Sillaasee uuma keenya galateeffachaa bara baraaf akka jiraannu Sillaaseen hunduma keenya nu haa gargaaru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waliin jedha Waaqayyoon galateeffachaa.